Waggoota 14 ijaarsi hidha guddicha Abbayyaatti gaggeeffame keessatti hojjettoonni gara 15,000 du'aniiru jedhamu ilaalchisee ogeeyyiin nageenya ijaarsa duraanii waggaa dheeraaf adeemsicha keessatti hirmaatan kufaa taasisaniiru. Lakkoofsa kana mirkaneessaniiru kan jedhaman Ministeerri Bishaanii fi Enerjii Itoophiyaa Dr. Habtaamuu Ittafaa gama isaaniitiin gaaffichi haala dogongoraan hiikameera jechuun himan. Ministeerri Bishaanii fi Enerjii Dr. Habtaamuun guyyootaan booda eebbifamuuf kan jiru ijaarsa hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa ilaalchisuun gaaffiif deebii taasisaniin adeemsa ijaarsa hidhichaatiin namoonni 15,000 ta'an du'uun dhugaa ta'uusaa gaaffiin dhiyaateef ture. Af-gaaffii barruun riippoorter afaan Ingiliziitiin maxxanfamu baaseen gaaffii dhiyaateef eeyyaan dhugaadha deebii jedhu kennuun barraa'eera. Af-gaaffii kanarratti lakkoofsi namoota adeemsa ijaarsa hidhaa kanarratti du'an jedhame kunis miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'ee ture. BBC'n kan dubbise qindeessaan nageenyaa fi mahandisa dhaabbata ijaarsaa Saalinii Impiriiloo duraanii hojii ijaarsa kanaan wal qabatee namni hanga kanaa du'eera jedhamu dhugaa akka hin taane himan. Dhaabbanni ijaarsaa kun hidha guddichaa moggaasa isaa WeBuild kan jedhutti jijjiire. Adeemsa ijaarsa hidhaa kanarratti hojii siviilii gaggeessaa tureera. Dhaabbatichatti mahandisa fayyaa fi nageenya naannoo Health and Safety Environment kan ta'an Injiinar Mogas Yeshaawus akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 14 hanga caamsaa 17tti ijaarsa kanarratti hojjetaa turan. Dhaabbata Health and Safety Environment jedhamu kanatti qindeessaa kan ta'an ogeessi gara biraa Mantasinoota Ayyaallaa gama isaaniitiin akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 14 kaasuun gara waggaa 10f ijaarsa kanarra turaniiru. Humna namaa irra caalaa kan bobbaasu dhaabbanni WeBuild nageenya hojjettootaa hojiirraa hordofuu fi galmeessuuf itti gaafatamummaa kan qaban. Ogeeyyiin kunniin adeemsa ijaarsa kanaa keessatti namoonni lubbuun isaanii darbee jiraachuu kaasu. Hanga bara 2014tti qindeessaa dhaabbata Health and Safety Environment ta'uun kan hojjetan Mantasinoota sababiiwwan adda addaatiin haalli namoonni itti du'an tureera jedhu. Haala hojiin wal qabateen balaadhaan haalli itti du'ame ni jiraata. Nageenya hidhichaa eegsisuu irratti meeshaalee bakka garaagaraatti socho'uudhaan miidhaan gaggeeffamaa waan tureef yeroo sanattis namoonni lubbuu isaanii dhabaa turan. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaas jiraachuu danda'u jechuun ibsaniiru. Haa ta'u malee sirriitti dubbachuu kan danda'an waa'ee namoota hojii ijaarsaatiin wal qabatee lubbuun isaanii darbee akka ta'e kaasu. Kanaan wal qabatee du'i mudate baay'ee xiqqaadha. Isa 15,000 jedhameen wal bira yoo qabame baay'ee xiqqaadha jedhan. Nuti hojii Saaliniin wal qabatee namoonni du'an 100 kan caalan natti hin fakkaatu. 100 kan ga'uun miti jechuun dubbatan. Hanga caamsaatti injiinar dhaabbata kanaa kan ta'an Mogasis yaada kanaan walii galu. Injiinarichi hojiin isaa na ilaallata ture. Waan galmeessaa tureef daata isaa qaba. Haalaan daataa qabuutiin hangaan yeroo turetti lakkoofsi baay'ina hojjettoota ani beeku naannoo 25 ture. Dhaabbatichi kan beeku kanumadha jechuun lakkoofsa baay'ina hojjettoota hojii ijaarsa kanarratti du'an himan. Hojjettoota dhaabbatichaa kanneen keessaa irra caalaan isaanii lubbuun isaanii kan darbe balaa tiraafikaatiin akka ta'e dubbatan. Bakka ol ka'aarraa kufuunii fi balaawwan elektirikiin kan wal qabatan hojjettoonni lubbuun isaanii darbe akka turan kaasu. Haaluma wal fakkaatuun Mantasinoota balaan gargaaraa fi kufuu konkolaattota gurguddoo dallaa keessatti bakka ol ka'aarraa kufuu akkasumas balaa elektirikaa kanneen balaawwan du'aa hojiin wal qabatanii alatti miidhaa qaamaa geessisuu isaanii ogeessonni lamaan itti dabaluun himaniiru. Injiinar Mogos keessattuu ijaarsa meekaanikaan elektirooniksii hidhaa irratti dhaabbileen hirmaatan biraa jiraachuus kaasaniiru. Haa ta'u malee irra caalaa balaaf saaxilamuuf carraa kan qabu hojjettoota WeBuild kan raawwatan hojii ijaarsa siivilii irratti ta'uu kaasaniiru. Sochiin hojii siivilii murteessaadha. Keessattuu yeroo baay'ee bakka ol ka'aa irratti hojjechaa qaba. Kanaan wal qabatee carraan balaan qaqqabuu bal'aadha jechuun ibsu. Hanga baatii caamsaa bara 2007tti hojii itti gadhiisanitti gara waggaa 7tiif bakka bu'aa hojjettootaa ta'uudhaan akka hojjetan kan dubbatan Mogas. Sababii kanaatiin lubbuun hojjettoota dhaabbatichaa bira yoo darbe beekuuf carraa akka qaban ibsu. Itti dabaluun hojjetaan Chaayinaa bakka sab-isteeshinii tokko irraa hojjetu bakka ol ka'aa irraa kufee du'uusaa dhageera. Kanaan alatti wanti dhagee hin jiru jedhan. Ministeerri Bishaanii fi Enerjii Dr. Habtaamuun hidhi guddicha haaromsaa kan ashaaraa namoota hundaa irra jirudha jechuun kan dubbatan yoo ta'u, humnootiin nageenyaa fi konkolaachiftonni lubbuun isaanii darbe illee jiraachuu kaasaniiru. Hidhattoonni garaagaraa kan keessa socho'an naannoon Beenishaangul Gumuzitti kan argamu hidhi haaromsaa ijaarsa isaa danquu fi haleellaawwan garaagaraa raawwatamuu mootummaan federaalaa irra deebiin dubbataa ture. Muummee ministeera Abiy guyyaa wixataa turtii miidiyaa mootummaa irratti darbeen dhimma kana kaasanii ture. Abiy erga gara aangootti dhufanii booda waggoota turan keessatti walitti bu'iinsi fi lolli baay'atee akka ture akkasumas hidhattoonni biyyaa ba'uun leenjifaman akka rakkisan kaasanii ture. Ogeessonni lamaan BBC'n dubbise adeemsa ijaarsa hidhaa kanatti haalawwan garaagaraatiin haleellaa raawwatamaa akka ture ibsaniiru. Qindeessaa nageenya hojjettootaa kan turan Mantasinoota miseensonni raayyaa ittisaa hedduu aarsaa lubbuu kanfalaniiru. Daandii guyyaa tokkotti dhufamuu danda'amu guyyaa 7f konkolaataan deemaniiru.
meeshaa gara hidhichaa kan geeffamu hojjetaan gara maatiin deemee yoo deebi'u konkolaataan dabalameeti jechuun haala ture ibsu. Haleellaa hangamii yookiin gosa attamiitu raawwatame dhimma jedhu ibsuurraa kan of qusatan yoo ta'u, haleellaawwan raawwatamaniin baay'inni namoota du'anii namoonni nun olitti argaman lakkoofsa isaa beekuu danda'u jedhan. Injiinar Mogas gama isaaniitiin sababii rakkoo nageenyaa tureetiin yeroo waggaa lamaa gadi hin taaneef konkolaattonni yoo socho'an humnoota nageenyaatiin dabalamanii akka ture ibsaniiru. Adeemsi akkasiin kun kan barbaachise hidhattoonni bosona keessas taa'uudhaan yeroo konkolaataan darbu dhukaasuun miidhaa qaqqabsiisu turan jechuun ibsaniiru. Haleellaa shororkeessummaa naannoo akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2025tti raawwatameen lubbuun konkolaachisaa tokko darbuu kaasaniiru. Konkolaataan hojjetaan sun qabatee ture dabalamee imalaa akka ture kan yaadatan Mogas miidhaa kan irraan ga'e fanjii daandiirratti kiyyeeffameen ture. Dabalamanii deemaa turanis oolfamuu hin dandeenye jira jedhan. Konkolaachisaa haleellaa kanaan ajjeefaman alattis imaltuun hojjettuu hin turre biraa irra miidhaa qaqqabee akka ture kaasaniiru. Mogas haleellaawwan qaqqabaa akka turan kan beekan ta'uu dubbatan illee haleellaawwan kanneen wal qabatee baay'inni jedhamee akka isaan hin amansiifne dubbatan. Baruun riippoortara Kamisaa fulbaana 4 sirreeffama gaaffiif deebii ministeera bishaanii fi enerjii waliin taasifame ilaalchisee marsariitii isaa irratti baasin lakkoofsi jedhamee kan dhimmoota nageenyaa ijaarsaa qofaan kan wal qabate kan ilaalatu akka hin taane barreesseera. Barruun kun sirreeffama kana kan taasise miidiyaalee fi namoonni tokko tokko ibsa sirrii qabiyyee isaaniitiin alatti fudhachuun waan hiikaa itti kennaniif akka ta'e ibsaniiru. BBC'n lakkoofsa kana ilaalchisee gaaffii ministeera Dr. Habtaamuuf dhiyeesseef haala dogongoraadhaan hiikaan itti kennamuu dubbataniiru. Ministerichi odeeffannoo gadi fagoo kennuu baatan illee gaaffichi kan dhiyaateef haasamuumee Abiy kaasuudhaan akka ture ibsaniiru. Dr. Habtaamuun lakkoofsi 15,000 jedhu sirrii ta'uu isaa ilaalchisee gaaffii dhiyaateef sirriis ta'ee ta'uu baates hiikaan ittiin barraa'e sirrii miti jechuun deebii kennaniiru. Gaaffiinsaa akkasiin turre jedhan. BBC'n dhimma kanarratti dubbii himaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humna elektiriikii Itoophiyaa irraa ibsa argachuun yaaliin taasise hin milkoofne.